Obboleettiin Sumayyaa mana hidhaatii ba'uudhaaf ijoollee ishii kennuu hin qabnu. Soogiddaa achitti maammantii hidhamtee hidhaa ishii xumurtee haa baatu, ijoollee ishee immoo haati koo qophaa jirti waan ta'eef haa guddistu. Ijoolleen ishii nu bira jiru jettee raawwattee dubbataatii turte jechuudha. Egaa ijoolleen akkuma jedhanitti dhugaadhuma achi biyya haadha ishii bira jiru ta'ee gaxarii wayitiitti achi deemanii suuraa kaasanii obboleettii ishii dugda duuba daa'imti jirtu takka Jamiilaadha. Haqiiqaan immoo raftee jirti jetteeti jechuudha kan ishiin dubbataatii turte. Na yoo itti farachiisuu barbaades itti farachiisuu ishiin soogidda miti hin maammantu mana hidhaatitti mana hidhaa ishiitii xumurattee raawwatte gaafa baate haa dhuftu yookaan iyyuu jette yookaan iyyuu ijoollee kana Saayidoo miti jette yookaan Saayidoo oduma Sumayyaanimtuu dhufte daa'ima kana ittiin kenninu. Haati keenya qophaa jirti waan ta'eef haati keenya bichanyaadha. Dura obboleessa keenya bira ture. Obboleessi keenyas miknaata adda addaatiin biraa deemetii jira. Akkasuma immoo nuti hundinuyyuu biraa deemnee qophaa ishee jirti waan ta'eef hin danda'amu. Ijoollee kana kennamuu fi ijoollee hin barbaadde guddifachuu barbaadde hin barbaadu hoo ta'anii jireenya isaanii waliin mijeeffatanii ijoollee biraa haa dhalanii ijoollee biraa ilmoo biraa haa godhatanii walii galanii sababa kanaatiif wanti inni mana hidhaa ishee geessee ishee heessisuuf hin jiru. Achis ba'e wanti inni ijoollee mana hidhaa geessee ishee mana hidhaa geessee ishee heessisuuf hin jiru. Hin barbaada taanaan ishee faana walii galtee godhanii daa'ima biraa haa godhatanii ilmoo biraa haa godhatanii malee haati keenya isaan kana hin guddisti hin kennitu jettee jechuudha. Yeemacarrashaa guutumaan guututti gaa dubbatteerti isheen. Saayidoon immoo waan kana akkamittiin amana dhugaadhumaan isaan achi taa'anii viidiyoo waraaban immoo bakka biraa taa'anii viidiyoo waraaban immoo mindina maamaayi bakka biraa taa'anii viidiyoo waraaban immoo achi taa'anii waraabanii hin amanu. Waan kana hin amanu ani waan ta'eef hin fudhadhu jedhee bilbila obboleettii ishii naa kennaa jechaati ture. Bilbila ishee nuti hin qabnu nama biraati kan isheedha bilbilee fi ishee nutti dubbise jedhan isaanii. Na gahan hin beeku. Intalittiin amma viidiyoo kana immoo fiddee gara kanatti akka ergamu gootee Dubaayin jirti. Dubaayi kunis rakkateera isaan faana bar. Dubaayi kunis jara kana faana rakkateera jechuudha. Takkatu Dubaayin jirti, takkatu Beerutiin jirti, takkatu waan ta'e jirti, takkatu iddoo ta'e jirti. Namni mti amma kana hunda isaaniif akkasitti quuqamee asiifachi deemee viidiyoo waraabee sana godhee warratti dawwalee warrarraa viidiyoo waraabee fidee isaanitti ergu kuni nama akkamiiti? Anaaf gaaffii dhagooniyyuu jechuudha. Annaga bilbilittiin talittiin haa kenni jennaan intalaallee kennuudha fi dura Sumayyaa baasi. Kunillee hin jedhamu. Lamni nama dhuguma intalli kuni Saayidoodhaaf yaaddee akka inni ilmoo isaa argatuuf yookiin immoo akka inni ilmoo isaa argee ishii Sumayyaa mana hidhaatii baasu barbaaddee raawwattee waan kana goote yoo taate intalittiin sun nutti dubbachuu dandeesse jechuudha Saayidootti. Dhugumaan yoo ta'e jechuudha. So ammas immoo deebisee bilbiluma obboleettii isaa kanayyuu obboleettii ishee ta'uu obboleettii ishee jechuudha obboleettii Sumayyaa isheedhumayyuu kennuufii danda'u turani jechuudha. Miknaatum nan beeka jechaatii jira inni waan ta'eef jechuudha. Ishee nan beekanii obboleettii ishee ta'uu nan beekanii garuu isheen Gondoriin miti kan jirtu bakka biraatii jirti jechaatii jechuudha kan inni jechaatii jiru. So kanaaf iyyuu mucaan immoo dugda duuba ishee gara biraatiin kan Jamiilaa duukaa jirtu intala ishiiti. Amma kaaniitiin kuni ilmoo isheeyyuu ofii isheetiif guddisti bira teessee ilaala. Ilaalaa mee waa'uma namaa kana jechuudha. Namni keenya garuu gadi fageensee yaadu jechuudha. Sumayyaan mataan isheen ilmoo ishee dabarsitee kennite obboleettiin ishee ilmoo ishee bira teessee guddifatte jechuudha. Isheen ilmoo ishee bira teessee guddifatte la. Isheen kun immoo ilmoo ishee fuutee gaxariitti gashitee gaxarii haadha isii bira teessisti. Isheen kun immoo ilmoo isheen guddifatti. Makiraatum achi maafiin aadan dhagee tan akka carraa waa'ee akka inni mana hidhaa ishee galchee waa'ee ijoolleetiif akka inni dubbatu dhageenya naniini haadha kiyya bira dhaqee.
haadha koo bira dhaqee haadha koo biraa kanan isinitti haasa'aatii jiru amma jettee garuu ilmoo ishii sana isheen achitti hin gattee miti kan isheen jirtu. Isheen ilmoo ishii fudhattee deemte jechuudha achi. Ijoollee laaluu dhatte malee haadha ishii laaluu dhatte malee ilmoo ishii sana miti jechuudha. Ilmoo ishii garuu yaada dhatte ishee duukaa. So kanaaf iyyuu jechuudha. Kana hundumaa kan balleessaa jirus kan gochaa jirus kan hundumarra kan ittiin jechaa jiru eenyudha? Sumayyaadha jechuudha. Sumayyaan garuu waan kana gochuu hin qabdu turte. Dhugumaan ijoolleen kun gaxariitti harmee ishee biratti galchite taanani harmee ishee argitaniiti jirtu jechuudha. Agama akka ishiin dadhabduu taate innaa isheen achi jalqaba Yamanirraa dhuftu achi dhufanii ilaalanii turan obboleessa ishee duukadha. Argitaniiti jirtu agama akka dadhabduu taate yoo namni bira jiraate malee ijoollee kanaaf nama danda'eeti waa godhee isheen ijoollee kana jiraachisuu miti. Harmeen isii sunuu jechuudha. Siinuu baay'ee dadhabduu turte. So ishiin iyyuu gargaarsa barbaaddi. Harmeen isii sun iyyuu gargaarsa barbaaddi malee kan daa'ima irratti gatanii daa'ima guddistuu miti jechuudha. Jaartiin ishee sun amma kan daa'ima guddistuu miti. Biyya argitaniirtu maal viidiyoo irratti argitaniitu innaa isheen dhufte dhufanii achitti ishee ilaalanii turan. Maaliifin viidiyoo arginee irra hundi keenya jechuudha. Harmee kooti jettee nu argisiistee turte dhufanii innaa ilaalanitti. So harmeen suni amma nama daa'ima guddisuu miti jechuudha. Isaan mataan isaanii nama gargaarsa barbaadudha. Nama isaan gargaaru, nama isaaniif waan tokko godhu, nama isaaniif bilcheessu, nama qabaachuu nama isaan barbaachisuudha malee nama ganaa deebi'ee ilmoo isaanii guddisu miti. Ganaa deebi'ee raawwatee nama biraa daa'ima yookiin immoo nama gargaarsa nama gargaaru miti jechuudha. Isaan mataan isaanii nama gargaarsa barbaadudha. So Sumayyaan ani maal akka ishee yaaddee waan kana goote ani hin beeku garuu malee daa'imni kun dhugumaan achi harmee ishee sana biratti galanii jiru taanani baay'ee ulfina guddaa keessa waan ulfaataa keessa jiru jechuudha. Ammas immoo deebisee keessattuu mucaaniin immoo yeroo sana faana dhufee akka yeroo sana harmee ishee faana akka jiraatudha jechuudha. Isheen dubbataati turte hundi keenya biraa baaneeti isheen shamaraas biraa yaatee isheen dhiiras biraa deemee isa tokkicha kana bichaata harmee koo እና isa tokkicha kana biratti harmee koo biratti hafe jettee innaa sana nu himaatii turte hin beektu hundi keessan waan ta'eef so ijoollee kana immoo har'a geessitee haadha kanarratti gatuun ishee waan baay'ee ulfaatudha. Ijoollee kanaaf ulfaata ijoollee kanatti ulfaata malee nama kaaniif waa itti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu ijoollichaaf baay'ee ulfaatadha wantichi. Waaqayyo isaaniif haa laaffisu.